Kanas ni qabna. Video chalaalee komentii nama kolfisiisus waliin dubbis. Sareen kan ufiituun beektu reeyyan eegee gadi qabadhu wetti gaa. Abba laali isii qeequu isiti ati ka'e hojjedhu. Tiktokumarra oolteen tabarraqaneeti ka'iitii hojjedhu. Mucaa amaaraa tokkotu viidiyoo namaa laalee komentii namaa baase baay'ee kolfuuf baay'ee waan gaarii dubbata waan ta'eef inni kan akka keetii kanaa mati kan baasu yaa obboleessa koo. Falaxaarraa isinii bayi hojjedhu. Wanni sirraa bareedu laali. Ishiin obboleettiin keenya kun biyya Arabaa jirti laa sigalee obboleessi tokko bira jiraatee bishaan kanaan gargaaru. Sigalee daa'im tokko bira jiraatee bishaan kana dhicuuf hin gargaaru. Mataatti illee afaanitti illee naqattee yoo hojjette hojii isiiti malee dantaa keetii miti. Akka keetitti amma isii qeequu keetii. Hudduu bakka teessu kanaaf shurraabii bulee tana kan siibite dubartiidha. Rigit qoree wanta sitti immoo jechuudha. Falaxaa. Ani guma ijoolluma mana Arabaa keessa hojjettu gaafa isin qeeqxanii mataa kootu na dhukkuba. Beektaa maaliifin hojjedhee waan argee jechuudha. Kifti ilmoo ziftii coggaarra. Hambiraa fuutes gubbaarra teessee si gaafata Waaqayyo haadha manaa mucaa keetti gadi hoolotatti rakkachaa jirti. Rabbiin si gaafata. Viidiyoo kana dabartina shamarran biyyan baa ilaallata keessattuu shamarran kaayyoof baan ton taane shamarran gola madaamii ta'ani kaayyoo isaa dagatanii waldaa immoo jala raajii ciciisan waan raajiin shamarree tokko godheen siniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo kana hundi keessan dabartina sheer koppii liinkii gochuu riipoosti gochuudhaan jalqaba. Maal sin dhageessisuufanii raajii caalaa jedhama. Sagalee isaa sinan dhageessaa sagaleen booda immoo obboleetti ishii miidhamte siniif qabadhee dhufaa jechuudha. Hundi keessan dhaggeeffadhaa. Raajii caalaan kuni haadha manaa ishiin qabdu hunduma harkaa fixe. Ishii ni jaalatee mana tokkotti galee kan harkaa maallaqa ishiin qabdu harkaa nyaate akka ilmootti barsiiste sana booda ishii dhiise amma immoo shamarree biyya alaa jirtu jaallate erga ishii jaallate immoo ishii kana mucaa deessetoo ishiin jirtu wajjin gad ari'ee magaalaa oolotaa keessa jirti magaalaa oolotaa warra jiraatan dhaqxee dubbisuu dandeessu jechuudha ergasii ishii gateet ishii biyya laa kan biraa dhufte immoo ishii maallaqa qabdu sana immoo jaallatee jechuudha. Erga ishii jaallatee immoo ishii kana gatee mucaa wajjin jechuudha. Jaarsolii waldaallee ishii hoolotaa kan dhaqanii dubbisaniiru. Jaarsolii waldaa lafarraa jechuudha. Namni kun onlaayinii gubbaa tajaajila, iimoora tajaajila. Dhaqnee of eeggadhaa ijoolleen biyyan baa jirtan haadha manaa kee haadha ilmoo kee guddifadhu gaafa nuti jennu achirraa na biloo kee jechuudha. Erga yeroon na biloo kana ilaallee walitti deebina. Sana booda immoo sagalee obboleettii ishii miidhamtee haadha ilmoosaa ishii hoolotaa sin dhageessisna. Raajii caalaa mucayyoo masii jedhamtu hoolotaa mucaa deessee rakkachaa jirti. Sareenarraa hattoos gubbaarraa haadha manaa kee gochuudhaaf mucayyoo masii jedhamtu deessee mucaa wajjin rakkachaa jirti galiitti mucaa guddisii wajjiniin hambiraa fuutes gubbaarra teessee si gaafata Waaqayyo haadha manaa mucaa keetti galii hoolotatti rakkachaa jirti. Rabbiin si gaafata garuu ati garuu hin fuune jettee kunoo fuutee stooriirra kaawwatte kun cubbuu mitiin isaa galteetta haadha ilmoo kee dhaggeeffadhaa ijoolleen as jala jirtan. Wayyoo. Waan barri fide maal dubbatu. Egaan beektu hojii isaa baay'ee isin rakkisu lafa macaafni qulqulluun dubbatamu yeroo yerootti lola akka kaasan hin beektu. Amma garuu namoota kadhata barbaadaniif kadhanna. Hatticha nana galees gubbaarra maal kadhatta daliila. Barsiistuu ijoollee biyya. Inni kun kana waan ta'eef nu bilee okkachirra nu teessanii amma kallattumaan bilbilaan sagalee obboleettii sana dhaggeeffannaa jechuudha ishii hoolota. Akkamitti wal bartan jalqaba duraa raajii caalaa kana raajiin caalaa jedhamu akka? Raajii caalaa kan jedhamu kan nuti barree akkuma biyya alaatii dhufeeni. Biyya alaa immoo ani Beerut keessan ture. Dhufnee ji'a 3 ji'a 4 teenyu waluma barree waggaa 3 wajjin hin turre.
Achitti wal bartanii? Darguma nas dhufee wal barre. Eshi. Naa waggaa 3 wajjiniin turre. Eshi. Waggaa 3 kana keessatti immoo akkuma haadha manaa fi abbaa manaatti wajjin jiraachaa turre. Mana tokkotti galtanii? Jechuun mana biraayyuu haa jiraatu malee deddeebi'aa tureen. Eshi si bira dhufee bubbulaa ture jechuudha. Eeyyee. Eshi. Naa sana booddee keellaatti galee bakka keellaadhaas immoo tajaajilan deemu waan naan jedhuufi dhugaadhumaan ani tajaajiluma waan deemu natti fakkaate deddeebi'ee dhufaa tureeyyuu. Akka abbaa manaa fi haadha manaatti jiraachaa turtan dura? Eeyyee. Eshi. Akka akkasumatti uummanni beeka. Maatiin hoo beeku maatiinsaa? Maatiinsaa baay'inaan akkanatti gadi fageessanii hoo beekuudhaa baatanis. Eshi. Dhufanii mana kee nama nagaru. Dhufanii mana kee bulaniiru kan jedhamu maatiinsaa jechuudha. Beeknaan dhufanii bulan mitire? Garuu gaafideera guyyaa 2. Eshi. Egaa beekuu danda'u. Jedhee nama naan. Jedhee nama naatoo hin taane amma miidiyaadha waan ta'e wantichi gadi fageenyaan hin beekan yoo ta'e hin beekanii hin beeku yoo ta'e beekuu naannoon ollaan waldaan keessa tajaajilu beekumoo hin beekan. Waldaan keessa tajaajilu inni amma keellaa jiru innas tures beeku. Akkasii wajjin jiraachaa turtan. Eeyyee dhufanii na gaafataniiru warri keellaa. Tole ergasii yoo mana tokko waggaa meeqa wajjin jiraattan? Mana tokko waggaa 2 hin ta'a. Yaa kireeffatee maqaadhumaaf jiraata malee jireenyi isaa hundumti isaanuma bira. Tole akka biyya alaa dhuftee maallaqa waan garaagaraa kana sirraa fuudhee. Waan garaagaraa waggaa 3 kan barsiisaa ture. Ofii keetii barsiisaa turte? Eeyyee kaffaleen barsiisaa jira Harrambeetti barata. Eshi. Kaffaleen barsiisaa ture waan hunda isaa danda'een mana barumsaa qofa bichaa miti. Achi keessatti shirma waggaa 2 wajjin jiraattan keessatti maallaqa kanaa baastee barsiisaa turte haa ta'uyyuu malee wanti hamma daa'imni isin gidduutti uumame jira? Eeyyee daa'ima kunoo ganaa ji'an guunnee. Amma ji'a tokkomoo? Eeyyee. Kanatti jiraattu sirtam? Kanan jiru hoolota keessan jira. Magaalaa hoolotaa keessaa otoo dhufee si ilaaleen namni mana keenya fidu jira? Jira. Tole sanyii ijoollee nama dheengaddaa fi laffaa beeku? Beeku sanyiin dhufee na ilaaleera. Jaarsolii waldaa akkamii quba qabu kan isi gatee quba qabu paasteriinis jaarsolii waldaas beeku. Eshi kan inni sirratti fuudhee hoo'eessan intalli biyya keessa jirti? Intalli amma torbee 2 guutuudhaaf jirti erga biyya alaatii galtee. Eshi. Ani miidiyaadhuma irrattan argee hin dhageenyesi akka inni kana godhu ana faana qaalqidaanii godhana naan jedhee waan tureefi amaneetuman taa'aa jira. Da'umsa koorra gaheeti ani inni kana godhe. Argati maallaqa fituu keetiin si gatee deeme moo namni kun ijaashii sun maallaqa qabduu fi ishii sanatti hirkate moo maali garaagarummaa si gidduu jiru? Ay maallaquma. Waldaa immoo qabaa? Waldaa immoo qaba Achirraa tajaajila? Eeyyee achirraa tajaajila. Ishiin maalidha gahee ishii kan inni nama fuudhe sun achi keessatti? Gaggeessituu waldaa isaaniiti. Gaggeessituu waldaa immoo jechuudha? Eeyyee. Tole. Amma immoo irraa dhaabbataadhaan tajaajilaa jechuudha. Amma dhufee si dubbisaa? Dhaabbataadha. Dhufee nan dubbisu bakka ammaa gaa'ela haaraa godhateera waan ta'eefi. Yoom fuudhe? Fuudheera torbee 2 roobii darbeeti kan ishiin dhufte. Jaarsolii waldaa isaa kan inni lafarraa tajaajilaa ture maal jedhu? Isaa waldaan keessatti hin hirmaanne maaliifin gaa'ela lammaffaa hin dhaabnu waan jedhaniifi. Eshi. Nuyi gaa'iluma tokko irratti hundoofna waldaan kamiyyuu gaa'ela 2 hin dhaabdu jedhanii waan didaniifi. Eshi. Inni waldaa keessaa bahee ofii isaatii tarkaanfii mataa isaatiin fuudhee malee waldaan keessa hin jirtu iddoo kanatti. Haa ta'u bakka bareeda waan ta'eef iyyuu ati haadha mucaatii mucaa deessee ji'a hin guunne guuttetta? Jiini koo boru. Ji'a boruu jechuudha. Amma kana keessatti kan si gargaaru hin jiru jechuudha. Dhaqee fuudhee gaa'ela biraa. Eeyyee homtuu kan na gargaaru hin jiru mana kiraa keessan jira. Nama na gargaaru hin qabu. Dhimuma qabeenya gargarsi hin baase qabeenya kee erga nyaatee fitee ergati barsiistee kana hundumaa geesseen immoo ishii sanarraas immoo qabeenya nyaachuu dhaqe malee gaa'elaa waan naqee fakkaatu akkama deemaa jirutti jechuudha. Jaalalli too jiraate koo qabeenyi nufannumaa walumaanidha kan deemamu jechuudha. Homaa miti ati sittiin dhagaami waan ta'eef iyyuu bakka ati dhaamsatti qabdu maalidha amma ijoolluma waldaa isaa keessa tajaajilamtullee haadha manaa isaa ishii kanaaf illee.
ijoollee waldaasaa keessa tajaajilaniif dhaamsina ni qabu. Warruma gola ormaa hojjetaniif dhaamsina ni qabu inni guddaan. Dhiiruma kamiifiyyuu bakka jechuun qarshii isaanii akka illaan. Adaraan kana nani jedhu gola ormaa keessa gubadheen arganis waan ta'eef waan kun bakka namoonni fakkeenya namootaaf ta'ee darbuun barbaada waan ta'eef adaraan jedha bakka qarshii isaanii akka nama kamiifuu akka illaan maatiidhaan alatti. Borutu ishii kanarratti fuudhuu danda'a jechuudha maallaqaaf deeme waan ta'eef jechuudha. Amma waldaa lafa keessaa tajaajilaa jira moo dhimuun gaa'ela kanaattii fi maal jedhu isaan akkamitti tajaajilchiisu waldaa lafarraa? Waldaa lafarraa tajaajilaan jiru lakki. Ari'anii? Waldaansaa isa ture keellaadha. Waldaansaa ibsaa dhalootaadha keellaadhuma yuunivarsiitii sana bukkeedha. Anillee dhaqeen argine. Ta'u bakka fuudhuu sararaan kan ka'e gaa'ela lamaaf sirratti fuudhuu dhageenyaan isaan baasan jechuudha. Anis information akkasii nama biraadhaa dhaga'ee fan akkattiin si gaafadha akka nama keessa beeku malee hin beekanii mucaa sana naa bilbilee natti himaa ture herregaa dabalataa sirraa fudhachuu fi malee miidhamtee jirti haadha manaasaa dhiisee kun akkasittiin jedhaniitu baay'ee ijoolleen halkan natti dubbachaa bulanii namni waa'ee kee beekullee mucaan dubaraa wayii biyyaadhaa natti himaa turte. Innaa kana waan ta'eef iyyuu waa'ee yaadannoo kenniteef galatoomii jajjabaadhu si dubbisan. Shidiin ulfaadhu. Egaa viidiyoo kanarraa waa hubattaniittu viidiyoo kana hojjechuu kan nu barbaachisee fi irra caalaa waa'ee raajota Imo maalitti akka jiran, eessa akka jiran, maal gochaa akka jiran, hayyee akka hin qabne, qixaaxee akka hin qabne, waldaa lafarraallee bakka akka hin buune. Isa kana ta'us hin beeksifnaa jechuudha ijoolleen biyyan baa jirtan. Namni kun gaafa ishii kanarraas maallaqa fixee iddoo biraatti akka ce'u shakkiin qabaatiin hin deemaa jechuudha. Kanaaf ishiin sun yookaan akka inni fuudhee ishii kanarraa mucaa godhate hin beektu yoona ta'inna yoona qabu jechuun mala jechuudha. Kanaaf maaltu ta'inna laata viidiyoo kana gaafa ilaalamu jechuudha. Ijoolleen isa jalaa tajaajilamaa jirtan hundi keessan achi jalaa akka baatan bormuu tokkoon keessan sin fuudha. Abbaa fuura gaafa jettan jala shukurkurkurkurkur jettu waan ta'eef iyyuu. Otoo shan sirratti fuudhee yoo maasitti hin fakkaatu. Maaliif akka waan inni waaqa ta'e yookaan ergamaa Gabriel yookaan Mikaayilii ta'e yookaan immoo waaqayyo faana walitti dhufanii daangaadhaan lafa walii qoodanii lafa kaarii 500 akka waan gubbaarraa waaqayyo biraa sinii qabee akkasinitti fakkaata waan ta'eef. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya jalaa ba'a irraa of eeggadhaa. Laala jaarsolii waldaa gaa'ela lammaffaa nuti ittiin galluu gaa'ela tokko beeknaa jedha waldaa lafarraa. Akkas bakka nuti kan deeggarru waldaa lafarraa kanaaf. Kuuftota akkasii waldaa isaanii keessaa garari'uu jechuudha. Gaafa garari'anii manneen isaanii eessa waldaa Imo. Kan irratti roorrisiisaa jiru, kan irratti akka barbaade gochiisaa jiru ijoollee kaayyoo ishii dagattee raajii jala fiigdudha. Waldaa Imo jedhan achi gubbaa irratti. Otoo ijoollee waldaa Imo sanarraa ofirraa ari'anii eessatti gora hin taa'a afaan qabatee jechuudha. Innaa kanadha waan ta'eef waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa sheer koppiliinkii godhaa bakka hundumaa qaqqabsiisaa. Raajota waldaa Imo irraa of eeggadhaa. Warreen akkasirraa of eeggadhaa. Fakkaattota akkasirraa of eeggadhaa. Ijoollicha irratti tajaajilamtan ammumaa qabaatee jalaa akka baatan shakkii hin qabaannu. Gaafa nuti irratti baanee dubbannu bilookii nutti xiichanii jechuudha. Horaa bulaa deebana galatoomaa waan